jireenya ishiitti taphattee bar hiiki jetteen hiiki jaarsa heerumsiistee kaate ani nan kafara jedhi jetteeni bar irra shafaafalaniif immoo barishiin akkana barishiin eenyu si jalqabmee maaluma isin hojjette be wanta addaa isin akkana jettanii warreen fakkeessitanii miidiyaa gubbaarratti ani ustaaz jettanii abayyaa uffattanii nashiida sagal waraabdanii of gadhiisuun dura rabbii keessan gubbaatti ilaala. Haq maalidha? Haqni namaa haraama moo halaala? Zulmiin haraama moo halaala? Kana baradhaati isa booda daawwaa nama godha. Isa booda waa'ee amantii nama barsiisa. Shamarran keenya hundi keessan jechuudha warri fakkeessitoonni akka intala kanaa jechuudha waan hin dhaamu yoo jiraate. Dafqa keessaniin bulaa. Diinii kan keessan baradhaa. Fahama diinii bara. Sunnaan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam jala deema. Garuu jechuudha ani dura astaanani abbaan na beeku na beeka namoonni baay'een waa'ee islaamummaatti dhufteef kootu intarviisi goonaa gara miidiyaatti dhufteedhani abbaan naan jedhes ustaazota keessaa teenyuyyuu as jala jiraachuu dandeessu dhaga'uu dandeessu abbaan beektan immoo hin beektu jechuudha. Lakki ani beekamtiidhaaf otoo hin taane rabbiidhaan wal beekuudhaaf rabbi tokkichummaa dhugosseen islaama ta'e malee beekamtiif miti kan inni islaama ta'e jedheen sooshaal miidiyaa didee jechuudha. Warri immoo fooloo barbaaddalle jettanii siif galuu danda'a sun jalatti jechuudha. Kabira immoo wanti dubbachuu barbaade ustaaza rabbiin sin beeku yoo barattanis kan rabbiin sin beeku ta'a malee kan miidiyaan sin beeku hin ta'ina. Miidiyaadhaaf hin jiraatina rabbiif jiraadha. Rabbiin keenya subhaanahu ta'ala waan dhageessan waan quraanni jedhutti hojjedha jedha malee miidiyaadhaaf hin jiraatina. Wallahi miidiyaan waan akka faayidaa isin hin qabu. Hundi keessan miidiyaadhaaf jiraattu jechuudha. Tokko tokkoon keessa warri haqa dabsitanii warra followersitti amanu warra filaawuriyaas jala isinii kennatutti amanu isaan qofadha jechuudha. Isa kana dhiisaati rabbi keessanitti amana. Miidiyaan faayidaa isinii hin qabu. Har'a inni ashaangullitii ol isinii darbu faayidaa hin qabu. Abdii miidiyaa hin godhatina. Abdii rabbi keessanii godhadhaa. Hirkattummaa rabbi keessanii jiraadhaa malee jechuudha akka wallaalummaa kootti. Abdii miidiyaatiin hin jiraatina. Kanuma isinii dhama waan biraa waan hin jedhu qabu dhugaa rabbi. Itti dabalaa waan jettan yoo jiraate booda qas jedhee immoo nan dubbadha jechuudha waan biraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama fuuldura keenya jira moo akkam dubbachuu eeyyamamaadha? Dubbadhu rakkoo miti. Ulfaadhaa. Anna dubbii baay'ee dhedheeraan qabu warroonni ustaazaas badaa dubbiin isin biratti bade ijoolleen kuni warri ijoolleen amantii muslimaatti dhufan baay'ee kan rakkataantu jiran dhugaa walitti moote maaliif deemaati giinciin illee keessatti ijoollee naannoo shawaadha abbootiin jiraallee kan fudhachuu barbaadu jira an qaamaan nama dhaqee beekuudha amma kennaan kun hin beekti naannoo qoreedha anga qoree dirasii nama deemee beekuudhaan ofii kiyyaaf garuu iddoo biraati kan hin jiraadhu garuu hamman galatti deemee ilaaleera mucaa qoreetti illee achitti madrasaa dhaabee qophaasaa jirullee bira dhaabbadhaa warra beekamtii qaban jedhamee immoo ijoollee shamarran warra amantiitti dhufan obbolaa kan keenya kan jabeeffannee yoo nuti qabanneedha gar tokko duwwaa goruun kan keenya bu'aa tokko hin qabu erga amansiiftanii isinis bukkee dhaabbadhaa sobaan hin deeminaa dhugaadhaan deemaa hadda Somayyaa Tasfaayedhaa beekamtii qabdeettanii waggaa meeqa dura dhaabbataa turtan bayaanata Awurooppaa kana jirta as na bira jirta ofii kan keetii mucattii kana warra kan keetiin abboo irraa fuuteetta irraa fuudheera birriin kun badeeraa miti eeyyee ofii kan keetii jettee badaa miti xiqqoodha yeroo 500 yoo asii ergiteef mucattii kana dubbiin kun akkana haati manaa kan keetii dhuftee miidiyaa irra akkana fokkiftee dhaabbattee hin jettu atillee mataan kan kee duwwaasi ta'e dhuguma rabbii walitti himnanu waa tokko an kijiba tokko isin fundureetti intinaan jedhu qaamaan gadi bu'aa laalaa haadhotiin jiraa kan amantii barbaadantu jiran suma dhugaa rabbiin isinitti himaa maaliif jennaan as miidiyaa duwwaa irratti miti lafatti illee gadi bu'aa hojjedhaa
ergammoo fiddan ilachuu ija tokkoon ilaala ija addaatiin ilaalina an ebelu jedhee maqaa keessa hin dha'u maal loogiidhaan hin deemina yoo dandeessan dhaqaa gargaaraa bira dhaabbadhaa eenyu keessantu mucaa qoreen keessatti madrasaa dhaabee masgiida malee mana kireeffatanii raamadaa darbee maali gonfoo jedhama gonfoo gurguddaa qaban baay'ee taajjabne miila tokkoon bakka nama guddaa dhaabbachaa afaanii waan biraa fakkeessitan gamaa gamana murtan baay'ee sin taajjabne namni baay'een sin taajjabeera baga soba deeggarree namni hin taajjabe baga dhugaa deeggarree nu arrabsitan duuriyyee jedhamne maal jettanii durgoodhaan dhufe bitamaadha baga nuun jettan isin taajjabne yeroo dabarsinee dubbannaa galatoomaa amma miira achirraa buutanii dhuftaniini as teessanii hin dubbatina namaanis walitti hin bu'ina gandaanis walitti hin bu'ina amantii namaas hin tuqina ustaazotas hin tuqina jaarsoliis hin tuqina simmedhaati dhugaa keessan qabadhaatii ta'a yoo dandeessan waan biraa taphadhaa sirra taati dhiisaa dhimma sana bakka agarre namni hunduu argeera taajjabeera eenyu dhugaa qaba eenyu dhugaa hin qabu agarreera. Jiru isin jira kan jiru isin jira laakiin immoo dura jalqaba maatii ofirraa arrabaan osoo hin taane suutatti ragaa fudhachiisanii akkasitti amansiisan waan ta'eef waa'een arrabaa hin jiru deebisee jeetan barbaada buleetiyya qaalee. Amantaa kamuutu arrabsee hin diqqeessan hin taate amantaa kana hin keessaa dhufan. Ani ammas immoo waan inni ammadhu beektanii dhaamsa tokkitti gabaabduu bicha jechuudha. Ani rabbitti namane malee ummata musliimaatti miti kan hin amaneen kana naa beekuu qabdu. Lammaffaa dammoo jechuudha. Ummata musliimaatiin jinga ati musliima ati ummanni barsii baru. Miti bar ustaazonni tokko akka waan isaa rabbi isaanii tamaneetti fakkaata. Ati maal taate yaabbuleetti xiyya qaalii barallaa meenarraa hin dogongorin sin qabadha oggan si qabe laal ustaazota hin jira abbaan fedhe laal walaa sheekhi garuu ummata musliimaa jedhu kana si mataan kee ummata musliimaa hundi otoo hin taane jiraami namni tokko akka waan isaa tamanee fakkeessa beekanii malee ummanni musliimaa hunda miti beeka. dhaggeeffadhu qaali ibalu maqaadee malee ummata musliimaan jinga qaali ati barsiin ummata tokko jechuudha ummata musliimaa otoo hin taane dhugaadha baga jiraattanii bar soddaa keenya qaali kanaaf sin kabajnaa bar dogoggoran raammoo nama deebistanii gaafa namni haree miira keessa galu namoonni tokko akka waan namni isatti hamanee akka godhatu rabbi kaaliqatti namanee isa kana immoo maafan jedhe beektanii bakka ofirraa nama dhiibanii nama faccisanii bakka dirqama amantii arrabsu malee amantii arrabsee beekamtii argachuun qabuan ani beekamtii barbaachaaf hin dhumne amantii barbaachaaf hin dhumne yaanga fedhan si dhiibanis laala dhaggeeffadhu tanaaf siifa nama amma laan nutu waamee laa dhaggeeffadhu dogongoroonis gaarii miti hamma fedhan si dhiibanis hamma fedhan akka fedhan si godhanis ati maali beeytaa dhaggeeffadhu qaali ati waaqni ati itti amante rabbiin itti amante rabbii kee ta'uu beeyte amantaan ta'e amantaa muslima ta'uu beeyte ati immoo nama muslimaa muslimtitti amantii islaamaa hordoftu taatee qoma dhaattee boontee mataa kan kee ol qabattee deemuu qabda malee ilma namarraa dantaan kaayyatiin abbuma fedhe haa ta'u amantaa ta'eetiin boonii deeme islaamummaa ta'eetiin mataa ol qabadhu nama islaamummaa ta'e tuqe dura dhaabbadhu dhaggeeffadhu nama nabiyyicha kee tuqe dura dhaabbadhu bas kanaan ala ati maal goota nama kaane akkasiif akkasii hay waa'ee dhiisi maaliifin siin jedhe beektaa dhaggeeffadhu gaa amantaan mataa keetiif malee mataa ana Muhammad Bayaan fi miti matuma keetiif waan ta'eef mataa keetii waan ta'eef islaamummaan ta'e bareeffattee ittiin boonte qabattee qarrinfoodhaan qabattee deemuu qabda malee osoo addunyaan tun guutiin sitti garagaltee waa takka si godhuu hin danda'an otoo miidhaa fi waan garagaraa si buufna janilleedha. Aarii miiraa kana ofirraa dhiisite maaliin sin jechuu barbaadeeti haqa kee qofa akka rabbi si baasee milikkata ofii si argisu qofa du'aa irratti xiyyeeffadhu. Ammallee lammaffaan si dhaamu adara amantuma tan irratti xiyyeeffannu jabaadhu amantaa
maatii teetii kabajii amantaa teetillee kabaji. Gaafa ati amantaa tantee kabajjee amantaa maatii teetii kabajjee maatiin tee amantaa teessii kabajan. Wallaahi ilmaa si dura du'aniyu amantaa teetirratti. Akkasii wallahi amantii kiyya irratti illee nan du'a amantii maatii kooti illee hin arrabsu waan abbaan kiyya kabajaan na guddise waan ta'eef abbaa kiyya illee waan fedhetti amanu nan kabajaan dirqama arrabsuun qabanas gubbaa bahee yoo amantii musliimaa amantii kiristaanaa arrabsitu malee nuti dhugaa kee hin baafnu dhugaa kee ukkaamsinaa namni inni kaan amantii musliimaa kiristaanaa arrabsee fooloo nu guddisaa nama nu sabsabaa yoo ta'an I don't care nan galchuu dhaamsa dhumaati an amantii kiyya nan hamana irrattan du'a amantii lubbuu kooti oromummaan dhiiga kooti kanaan achi amantii namaa hin tuqu warrayyuu taanaan ila kunoo dhaggeeffadha sagalee waraabbadha kanuma waan biraa waan hin dubbadhu hin jiru. Hayya amma gara waa'ee kana keessaa gaara bu'aa muslim deemi rabbi maati. Salaamu alaykum. Amma gizee akkanatti jirru kana sila beekan dhufeetoo sheekonni duraanii sun dhufanii dhiisaa nuun jedhuu miire kinoola argitaniire. Kana bar wanti isaanirraa nu jibbisiisu tokkoffaa wallaahi ani kana booda garee san keessa hin jiru. Leesh bakka arge kanarrattuu argeera. Silaa dhaaba akkana jedhanii nu gorsanii amma la ustaaz Muhammadi Usman dutti loluu dhiisi akkana jedhan. Kana nama jechuun mi'aadha faaxee fifatee alaala yeroo baay'ee wal arrabsan akkasitti wal reebanii har'a garuu nagaa wajjin jira. Leesh onnee isaanii qulqulluudha. Sigalee warra quraana fi xiqqoo warra waa xiqqoo beekan. Warri immoo keessa gadi fageessanii onnee isaanii jabaa bakka diinummaa onnuma isaaniitti sitti deema wallaahi. Onnuma isaanii diinummaa subhaanallah bara mucayyoo tana irratti waa baay'een arge wallaahi anga haqa namaa nama eeggatu rabbiin sodaa keessatti immoo haqa namaa eeggachuudha dubbii kee eeggachuudha gadi of qabummaa eeggachuudha nama 15,000 tuffattee bar deema hin kaffalu jettee baay'ee ishiin okkee mi amma maal goota mi ati illee fakkeenyaaf arrabaan bar wala bara yaa kenna bara sin qabee bar yaa obboleettii ya qaali maal taate yaa bar miyyoo keessaa hin beeyta kanaan kabajaa siif qabu akkan si kabajis hin beeyta wanni kun sirraan fokkatu dhaggeeffadha. Ati wanti guddaa haqqi miyyoo tanaa ba'uun uummanni baree jira maal goota obsimee samee ati wanti guddaan haqqi miyyoo tanaa uummanni baree jira akka shiyyoo tuffattee uummata baates namoota gurguddaa kan akka asliifaa kan ijoollee hedduudhaatiitti achi jala jira. Indi osoo kana argaa jirtanii isin immoo jarrinuu dubbatanii jiran amsaa ishee jaabinu moo eenyu dubbatee hin dubbatinii ati amma waliin haqqiin kee ba'ee jira hin dubbatinii jedhee ittillee himanii jiran osoo waan kana keessaa osoo baatan wallaahi maasiyaa hedduu dhagartee laaqannaa jira waan ta'eef kun isin irraa hin tolu kennaa piliis osoo waan biraa keessa osoo kuttani takkaa akkamitti gartee nasiyaa walidhaamu akka waan namarraa wal giganu ida'atu toomina kaanaa amma fakkeenyaaf namoota kennaa kootas garagali kennaas garagali piliis dhaggeeffadhu kennaa dhaggeeffadhu kutti dabarte okkee maal goota hayyee mee fakkeenya maal goota fakkeenya yaa kennaa isaan eessaa nagaa buusamme keessan isaanitti dubbadhee jennaan walitti nu araarsaa jennaan warra dhiibbate nee dhaggeeffadhu kennaa mee dhaggeeffadhu ishee kennaa yaadota akka piliis bara amma dubbattee miti mee haasawa bareedaa tokkoon siif ilaal hiriyoota hiriyaa jechuun yoo mormarra ishii ajjatan malee suuraa hiriyaa ishii ofii tagartee silaa hin jedhaa miti ta ishii waa bira kaayyatte ta hin baafne ta hicciti horii hiriyaa ofii hin baafne hiriyaa jechuun hiriyaa akkanaati osoo abbaa manaatu maan ta'an dhaggeeffadhu waan hiriyaa jechuun isa akkasiidhaa dhaggeeffadhu gorsa laal yoo taate waan akkanaa kana faa walii dhaamaa isin hiriyoota taamiti maal taate dhiisaa ga'e ishiin kanneen dhamte sirraan tolu dhiisi qaali haadha musliimi dhiifama wajjin kennaa ta'e yoo sirraan toluti dhiisaa waan akkanaa qaali piliis dhiisaa maal jennaani ani yoomuu zaalimaa hin deeggaru abadan eenyumaa haa ta'u okkee hayyee waan ishiin si goote waan akkas si goote jettee waa hunda irraa gadi hin bu'in gaa kennaati jedhiisi yaa piliis miskiina dhaqee hin gaafanne mi ilmoo yatiima zallamtee birrii ishii kan nyaatte jettanii kun maal waan irratti wal fakkaatee jira amantaa biraa kuttee tamiyyoo sanii dhiifne sumee tanan baruu barbaade sumeen tun tanuma dhiyoo tanaa
Oboon ajjira jiraattaa ta'uu dhiyoo tanas ani sume Abeet. ati amma dura na bira urteesi Ani bari miinzee booniyyeetiin beektanii na dagattanii soddaa. laa mucaan si heerumsiise jennaan fin jeera maa jechuu sumayyaan akkasii dhiiroo tami miyyoo sumeen tun tami. Ani kan booniyyeedha. Booniyyeen na waammattee turte gaaf sana addooyyeedha koo ani maal taatan. Mijiyyoo quraana xumurtee bar ustaaz nama qaree xumurte kafarte jedhanii maqaa kafrummaa kennaniifi bar. Inzal lamani bar mijiyyoo tan laala amma bar simeetan laala amma yoo laala dhaggeeffadhu laala bee bar amma adda baafadhe baratamiinse yaa'u tagaaf tokko jechuu kiyya amma bareen jira. Wal dubbisnee irra barri immoo walii qabna ustaaz maal taatan. Miskiina miyyoon laa garuu laala naasii maal dhaggeeffadhu sime. Akka iteetillee jalallee balleessinititi maaliin siin jechuu barbaade beeytaa namni miidhame tokko yoo rabbi akka miidhaa isaa san gartee isaa baasuu barbaadu taate ati amma kennaan akka beetaa teessu kennaa biraa gabbuu himee kainaa naasiin jedhe kennaan hin miidhamne ati haadha miidhame kennaa biran taa'in yoo si gargaaruu barbaaddes addatti hiriyoota ishiitii wajjin ta'us haasi gargaara Ana ammoo dubbatu ustaaz Akka immoo mee dhaggeeffadhu baati namatti irra hin dubbatin miyyoo maal taate isaati haadha muslim meeqa maayikii qabaddu ati haya soddaan kabajani tumsa soddaa firillee taate namni dur soddaa duruun kan hin kabajaar qabadhu maayikii ustaaz waan asin gaafadhu. nan gaafatini dhaggeeffadhu waa hundaa dhageenye agarre ijaare Ayyee waan haaraadha garuu dhiifama ishee ayyee waan adiisa wayirraa ayyee taate. siyoo keessa kan keessi laa yoo wantu si akka malee si guddee si goote illee caalatti ati waaqatti yoo kennite laal akka shari'aa islaamaatitti walau kaana kaafiran osoo kaafirallee ta'e abadan rabbiin kadhaan namticha miidhamee harka gadi hin deebisu. Wallaahi. Hatta ma ati amantaa musliimaa qabaattee kaafira jalaa maa waa hinanne abadan kadhaan namticha gartee kaafiraa gartee waaqa isaa sitti kadhatee sun gadi hin deeffamtu hin qeebalamtu waan ta'eef nama miidhuun illee hin gaarii miti waan ta'eef kanaaf ati ni miidhamtee miti zim jettee rabbii kan kee gartee kadhattee haqa kana yaa rabbi irraa naa fuudhu osoo jetteeni dhaggeeffadhu. Lammaffaa nama Oromoo hundaatiitti wallaahi dhiifamannee nalleen tuffatani. Nama meeqaatamtu akka haqqiin kan kee irra Maal sin tuffanna yaallatu. Oigaa nama meeqaatamtu akka haqqiin kan ta'e bahe irra arge. Garuu ammas gubbaa teessee of jalaa hin balleessinitti dhiisi qaalii sitti aaranii sitti wanta ta'u malan hoggoo ilaala haasawaa badaa tokko haasawaa ati dhiisaa waan biraa haasawaa amma ga'e tara dhaabaadha dhiisara. Naa isaniin jedhe dhageessanii obboleeyyan. Amma fakkii mirgaa. Mee inuma dhiifneetiniin warruma gugurdaa haasa'u sanitti mee isaanuma sana haa geeffannu. Mee inuma sana haa dhageeffannu. Jaran akkanatti diin kennallee uffachuu hin dandeenyu. Hin beeku ani amma laal nama tokko hundumti keenya online makka wanta kana cattisuu wayyaa alii kan koo dhiifama naaf godhe wallaahi kana iddoo haqaas hin beeynu iddoo haqaas rabbuma beeka waan ta'eef inuma dhiisneetiin nuti qaala Allah waa jennu qaala rasuul waa